كتاب أربعين حديثة صدومي أرففا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث الرابع والثلاثون صدومي أفرفا. عن أبي سعيد الخدري، أبا سعيد الخدري كور خدري رضي الله عنه، الله نصرها جالته الراودي فميتين، قال جده سمعت رقه رسول الله إرجما الله دقه جل أبا سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم يقول كان جدو إرجما الله أكن جدن دقه جدا مالك جدن دقه لاتا من نمني رأى أرجي نمني أرجي كبيك منكم إسنرا منكرا دلقا بدا يوكان دلقا فوكاتا توكو نمني أرجي بيك jechuun dalagaa badaa dalagamu tokko namni dalagaa badaa ta'uu isaa beekee dalagaa badaa ta'uu sanillee ka arge jechuun dalagaan sun ka dalagamu ka arge falyughayyirhu isa haa jijjiiru biyadihi harka isaatiin isa jijjiireetiin haa balleessu. Fa'in lam yastati' yoo hin danda'ini harka isaatiin jijjiiree achi balleessu yoo hin danda'ini dalagaa badaa sani fabilisaanihi arraba isaatiin jijjiireetiin achi haa balleessu. Fa'in lam yastati' yoo hin danda'ini arraba isaatiin jijjiiree achi balleessu dubbateetiin jijjiiru yoo hin danda'ini fabiqalbihi qalbii isaatiin jibbeetiin haa jijjiireetiin balleessu jedha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wadhaalika suni qalbiidhaan jibbuun kun ad'aful iimaani irra laafaa iimaanaatii jedhan. Rogoota iimaanaa keessaa waa'ee waan badaa dhorguutii fi waan gaarii ajajuu keessatti irra laafaan kamii qalbiidhaan jibbuu ka jedhu kana. Rawaahu isa odeessee jira muslimuun imaamu muslimtu hadiisa kana odeessee jechuu. Inshaallah hadiisa kana ibsa isaan ditteel keessa gadi buuneetiin sirritti bal'isnee ilaallaa. Tokko tokko isaatiin nu hordofaa. Jalqaba munkara jechuun maal jechuudha? Munkara yookaan dalagaa fokkataa dalagaa jibbamaa jechuun maanaha Allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waan rabbii fi ergamaan isaa irraa dhorkanidha. Wanti rabbii fi ergamaan isaa irraa dhorgan maal jedhama? Afaan gabaabaadhaan munkara jedhama. Dalagaa fokkataa, dalagaa sharrii yookaan dalagaa jibbamaa jechuudha afaan keenyatti. Namni tokko dalagaa badaa tokko dhorkuudhaaf yookaan achi jijjiireetiin balleessuudhaaf jalqaba waan san beekuu qaba. Kanaaf nabiyyiin man ra'aa jedha. Namni arge jechuun namni beeke jechuudha. Dalagaan kun dalagaa badaa jecha beekuu qaba. Argamiinsa isaa quba qabaatuu qaba. Namni isaan jedheef jecha dhaqeetii iyyuu hin qabu namatti. Fakkeenya abboo akkas naan jedhaniimi maal jettee akkas goota namaan jechuu hin qabu. Beekuu qaba jalqaba. Inni dalaguu isaa beekuu qaba. Dhaqeetiin mormuun dura dhaqeetiin maa akkas dalagdan jedhee dubbatuun dura beekuu qaba. Kanaaf jalqaba beekumsa dursaa jechuudha. Dalagaan tokko wanti tokko argamuu isaa beekutu dursa. Wanti kana nama kaasu maali? Namni waan kana maaliif dalagaa? Yeroo baay'ee namni wanta kana wanti dalaguuf waa afurii fi jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaani khawfu la'iqaabi min tarkihi. Waan badaa tokko ajajuu dhabuun qixaata qaba. Qixaata jalaa bahuudhaaf san jalaa baqatuudhaaf jecha waan badaa irraa dhorgina. Nama zinaa dalagu zinaa hin dalagii wanti jennuun maali? Balaan isa olii waliin nu qabeetiin nu balleessuu danda'a. Akkasuma mallee sawaabii isa keessa jiru argatuudhaaf. Inni lammaffaan rabbiif jecha dallanuudha. Wanti badaan tokko yoo argame namni rabbiif jecha dallanuu qaba. Maa wanti badaan kun argama jedheeti isa jibbisiisuu qaba. Keessaatti itti dhagahamuu qaba. Waan kana. Inni sadaffaan annasiihatu lilmu'miniin. Namaaf waan gaarii yaaduu qabna. Nama tokko ka salaata dhiisuu argine wallahi nu dhagahamuu qaba. Salaata dhiisuun isaa bara ibidda isa oofaa jira. Yoo nutti dhagahame ammoo waan kana isa dhorgina akka inni salaata kana salaatu godha. Nama zinaa dalagu amantii keessa bahuu deemaara. Qalbiin isaa iimaana dhabaa jira. Sababa kanaaf itti himneetiin nasihaa isaa yaanneetiin waan san gochuufii qabna. Inni afraffaan rabbiin guddisu, rabbiin jaalatu, daangaa rabbii guddisu isa kana. Namni cubbuun isa bira yoo dalagamu bakka daangaa rabbii isaa waan cabuuf jecha itti dhagahama. Wallahi namni dhugaan rabbitti amane qalbii isaa keessatti itti dhagahamaa jechuudha. Sababa kanaaf namni tokko munkara yookaan dalagaa fokkataa dalagaa badaa tokko yoo argee beeke irraa dhorkuu qabaa jechuudha. Waan kana keessa ulamaa'iin ammallee munkara ta'uu isaa beekamaa ta'uu qabaa jedhan. Fakkeenya waan tokko waan munkara ta'uun isaa beekamaa hin ta'in waan dalagaa badaa ta'uun isaa beekamaa hin ta'in dhufeetiin nama tokko maa akkas dalagda jedhee oduu kana mormuuti sirrii miti. Jalqaba maal ta'uu qaba? Dalagammaan sunu dalagaa munkara yookaan dalagaa fokkataa dalagaa jibbamaa ta'uun isaa ka beekameetiin irratti walii galame ta'uu qaba. Fakkeenya zinaafa, khamrii dhuguufa, salaata dhiisuufa wantoota akkana. Fakkeenya dalagaa akkas hin geenne hagas hin geenne dalagaa lallaafaa biroo dhaqeetii yoo kanama iyyuu ta'e
ulamaa'iin sirrii miti jedhan. Lammaffaan dalagaalee mas'alaalee ijtihaadaa waan ulamaa'iin gariin fakkeenya ni ta'a jedhan ulamaa'iin gariin hin ta'u waan jedhan waan akkasii nama mormuu sirrii miti jedhani. Waan akkanaa osoo hin taane waan irra walii galame waan dalagaa badaa ta'uun isaa beekamaa ta'e dalagaa akkasii ta'uu qabaa jedhan. Ittaan suudhaan kana keessa wanti ilaallu maalidhaa? Namni tokko waan badaa irraa dhorkuudhaaf waan gaariitti ajajuudhaaf waan sadii guuttatuu qabaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaan yeroo waan gaarii ajajuu fi waan badaa irraa dhorku suutaan ta'uu qaba. Laafinaan ta'uu qaba. Jecha laafaadhaan rabbiin keenya Muusaa fi Haaruuniin gama Firaa'uunaa yoo ergu maal jedhee ergeeni faquulaa lahu qawlan layyinaa jecha laafaa jecha salphaa ta'e jecha ittiin ulfaanne jecha qalbii isaa qabattu jecha qalbii isaa simatu jecha akkasii isaan jedhaa jedheen tokkoffaa akkas ta'uu qaba. Lammaffaan zulmiidhaan osoo hin taane adliidhaan yookaan haqummaadhaan ajajuu qabna waan badaa irraa dhorkuu qabna. Namni gariin adliidhaan hin dalagu maatii isaa dhiisee nama biraa immoo naanneessa. Wanti akkanaa sirriimne zulmiidhaan ta'uu hin qabu. Adiliidhaan yookaan haqaan ta'uu qaba. Inni sadaffaan beekumsaan ta'uu qaba. Waan ajaju san waan dhorku san beekuu qaba. Waan hin beekne dhaqeetiin namatti iyyuu hin qabu. Hubatuu qaba ofii isaatii jalqaba. Isa kanaa jedhani. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waan gaariitti ajajuu fi waan badaa irraa dhorkuu keessatti sadarkaa meeqa kaayanii sadarkaa sadii gurguddaa kaayan. Tokkoffaan falyughayyirhu biyadihi jedhan. Harka isaatiin isa haa jijjiiruu jedhan. Jalqabni maalidhaa? Namni danda'e harka isaatiin jijjiiruu qaba. Fakkeenya akka eenyuuti? Akka mootummaati. Mootummaan harka isaatiin waan badaa dalagamu tokko humnatti qaba, poolisii itti ergee barbaadu tumee barbaadu ammoo hidheetiin akkasitti dalagaa sanachi balleessuu danda'a. Abbaan manaa fakkeenya ilmaan isaa haadha manaa harka isaatiin waan tokko mana isaatii ka dalagamu waan sanachi balleesseetiin sirreessuu danda'a. Akkana danda'u kun maal gochuu qaba? Harka isaatiin jijjiiruu qaba. Namni san hin dandeenye hoo sanirratti dandeettiin ka isaaf hin jirre qalbii isaatitti yoo osoo danda'e inshaalla ni dalaga jedheetiin kalammaffaatiin darba. Kalamaffaa maali? Arraba. Arraba isaatiin dubbatee yoo sirreessuu danda'e ni sirreessa. Fakkeenya namni waa beekumsa qabu, namni qara'e, namni ulamaa'ee iddoo dandeettii itti qabutti dubbatuu qaba. Namni biraallee iddoo itti danda'utti dubbatuu qaba. Wanti kun sirrii miti dhiisaa irraa fagaadhaa jedheetiin dubbatuu qaba arraba isaatiin. Inni sadaffaan yoo kanneen lachuu hin danda'ini isa sadaffaa kanatti adarba. Innis maali? Qalbiidhaan jibbuudha. Qalbiin jibbuun akkamii? Fakkeenya ulamaa'ii maal jedhanii iddoo kanatti qalbii isaatiin niyyatuu qabaa jedhan. Osoo harka kiyyaan danda'e, osoo arraba kiyyaan danda'e waan kana ni sirreessa jedhee niyyatuu qabaa jedhan. Qalbiidhaan jibbuutti ka deemu. Namni gariin tanumaa dhabe. Tanaa gad ammoo hin jiru jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Namni kanaa gaditti jiru qalbii isaa keessa iimaan hin jirre jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kuni laafaa iimaanaati malee garuu qalbii isaa keessa iimaan ni jira. Ammallee iddoo kana wanti beekamu maalidhaa? Iddoo haraamni itti dalagamu, iddoo wanti rabbi jibbuutti dalagamu tokko achii kaatee deemuu qabda. Bakka yoo arrabaan dubbatuu hin danda'ini wanti itti dandeessu takkatti maali? Qaama keetiin achii deemuudha. Fakkeenya nama waan haraamaa si bira dubbatu, waan zinaa durriyyee si bira qaaqu, wanta zinaa kasirra qaaqan kaatee biraa deemuu qabda. Waan rabbiin arrabsan, namoota rabbiin arrabsan rabbi bira teetteetiin kolfuu hin qabdu. Kolfuullee baattu bira taa'uu hin qabdu. Birumayyuu taa'uunuu dogongora guddaadha. Kanaaf kaatee biraa deemta. Iddooma sanii socho'uudhaa jedhanii lalbaqaa'a fi iddoo san turuu hin qabdu. Ammallee iddoo kana wanti beekuu qabnu maalidhaa? Waan tokko yeroo garii jechuu maslahaadhaaf jecha yookaan faayidaadhaaf jecha waan gaariitti ajajuu kana dhiisuun illee barbaachisaadha jedhan. Hikmaa keessaa tokko jedhan ulamaa'iin. Kana jechuun maali? Fakkeenya nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam munaafiqa guddichaa Abdallah ibn Ubay ibn Salul jedhamee ka beekamu maaliif ajjeesuu dhaban? Ofii munaafiqa akka ta'e ni beekan dubbatanillee maaliif ajjeesuu dhaban? Maa munaafiqa jedhaniitiin uummata keessa tumuu ni dhaban. Wanti dhiisaniif maali? Yaanni isaa garii warrummaadhaan gariin zarummaadhaan wal keessa jira. Yeroo garii bu'aan dubbadhu caalamoo dhiisu caala jettee wal mazzansiisuu qabda. Namni gariin cadhiseetumaan abboo haqaa ka fudhate haa fudhatu ka dhiise haa dhiisu jedheetiin cadhiseetuma akka argiyaasaa sirrii miti. Dubbadhu faayidaa buusa moo dhiisu faayidaa buusa jedhee mazzanuu qaba ol bira. Yoo dubbatuun faayidaa buuse ni dubbata. Yoo dhiisuun ammoo faayidaa kan qabu ta'e ni dhiisaa jechuudha. Haala kanaan deemuun illee hikmaa keessaa isa tokko jedhani. Inni ittaanu أن يكون المنكر ظاهرا فلا تجسس ولا تتبع. أما اللي منكر يوكان دلقام بدان والبهيتين كدلقام تأوكبا وان أوكاتي دلقام وان والبهيتين هم بيكامين لوكسار أن كرمني توكو دلق جيل ديميتين إيسا بولكوتي نمني غرينغا كانا تجرا إيسا بولكوتي فيديو رانجيل ديمي مال جيري كنو أكان حركك أبنه مالي غوني جيري نموتها ساو جرا وانتا كانا دوغنغورا قدا والله دوغنغورا قدا ما جنان
كأول بهيتين بيك كم يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيروتي مال جران حديث التانو كيساتي ولا تجسسوا جران iccitii keessan wal jala deemtanii waliin hordofinaa jedhanii dhorkamaadha jechuudha. Inni sadaffaan madhinnatu nafci iddoo faayidaan itti yaadamu keessatti dubbatuu qabda. Iddoo faayidaan itti yaadamne keessatti cadhisi bakka. Yoo dubbatuun kee faayidaa hin qabne cadhisi. Yoo dubbatuun kee faayidaa qabaate dubbadhu. Kanaaf rabbiin kenna maal jedhee wadhakkir inna fa'aati dhikraa jedhee. Yaadachiisuun kee yoo faayidaa qabaate jedhee. Faayidaa yoo hin qabaanne dhiisuu qabda jechuudha. Kanallee sirriitti hubatuu qabdan. Akkasuma mallee ulamaa'in maal ibsanii iddoo kanatti maraatibul amri wan nahyi waan gariitti ajajuu fi waan badarraa dhorkuu keessatti sadarkaalee armaan gadii kanaan kaayan sadarkaa haga jahaatiin tokkoffaan at-ta'riifu beeksisuudha. Wanti namni kun dalagaa jiru munkara akka ta'e nama hin beekne beeksisu. Namni gariin bari wallahi namni kenna gariin haraama garii ka dalagaa jiruuf haraama ta'uu isaan beeku. Fakkeenya fiilmii zinaa ilaaluun masturbeeshinii yookaan fidhii ofirraa baasuun haraama akka ta'e hin beeku, munkara akka ta'e hin beeku. Itti mi jalqaba wanti ati dalagaa jirtu kun munkaraa waan rabbi jibbu waan rabbi irraa dhoorgee jedhiitiin itti himi. Inni lammaffaan wa'aziidha gorsa ni gorsita itti himta. Barri akkanaa rabbiin akkana jedha nabiyyiin akkana jedhanii sallallahu alaihi wasallam wanti kun bar azaaba nama fida akkana nama godhaa jettee gorsuu ni qabda. Inni sadaffaan yoo gorsiteellee dadhabde ta'aniifa waan jedhamu jira. Ta'aniifa jechuun maali? Komatu. Achirra isa tawbii ka gochuudha. Kana jechuun akkami ati nama guddaa miti maal jettee akkana goota? Namni akka keetii gummee wanti akkanaa irraa mala irraa barbaachisaa jetteeni ta'aniifa yookaan ta'aniifa gootaan jechuun hin komattaani irra ajiifattaan maal jettee akkana gootaati? Ati nama cimaa miti nama guddaa miti jettaani. Inni arfaffaan dhoorkuudha. Dhoorkuun akkami min fi'ilil munkari waan badaa dalaguu irraa dhoorkitaan. Fakkeenya meeshaa makiinaa keenya kenni jedha fakkeenya. Boota akkanaa deema sagantaa akkanaatu jira sagantaa haraamaa wayii makiinaa keenya kenni jedha yookaan birrii akkanaa kenni jedha. Birrii isa ittiin kennitu ni dhooggattaani ni diddaani jechuudha. Inni arfaffaan isa kana. Inni shanaffaan tahdiida sodaachisu. Akka nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam warra salaata jamaa diduu ibiddaan mana isaanii irra gubuu yaadee jedhanii hin sodaachisaniin ilma kee yoo ta'eef sodaachisuu qabda. Bakka akkana si godha jettee sodaachisuu ni qabda. Yoo dandii sodaachisuun kee faayidaa qabaate sodaachisee ni ilaalta jechuudha. Inni jahaffaan at-taghyiiru bil-yadi guutuun guutuutti harka keetiin jijjiiruudha. Tartiiba kanaan deemuu qabdaa jedhan. Kanaaf islaamummaan waan tokkotti yoo ajaju waan tokkoof yoo karaa godhu kallattii kamtu bu'aa qaba jedheetiin ilaaleetiin kallattii kanaan kaayaa. Wallahi hawaasni keenya warri sheekaa warri isaanii gajjiruullee namni hundi odoo waan kana hubate wallahi sila daawwaan keenya sila fiixanii baya amma daawwaan keenya wanti fiixa bahuu dhabeef maali tartiiba kanaan qabu akkuma arge namni waa jedha akkuma arge bakka cadhiseetuma waa waliin jedha islaamu marti nama fiduurra bu'aa namaa buusurra ka islaamu maraa nama fageessu ta'aa jira hedduun nama rabbiin waa laaffisu hadiisni 34 kana fakkaata hadiis 35 itti fufna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.